President Sahilawarq Zawudee Tanzaaniyaatti maluudhaan President biyyattii waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'atan. Waltajjiin misoomaa fi nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Sumaalee dhimmoota waloo lamaan irratti taa'ameera. Waraanni Ameerikaa bidiruu jeettota waraanaa fe'atee gara galaana kibba Chaayinaatti erguu Chaayinaan balaaleffachuu ishee beeksiste. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo Oduu sa'aatii kana qabannee dhiyaanneerra kanneen dursuudhaan eegallu hangafoota isaanii isinitti himneerra hanga xumuraatiin wajjin turaa olaanaa yaaddeessaati. Naannoo Tigraayitti deeggarsi namoomaa cimeetti fufuu bulchiinsi yeroo naannichaa fi koomishiniin hooggansa yaaddoo balaa biyyaalessaa beeksiseera. Deeggarsicha caalmaatti si'eessuudhaa fi wiirtuuwwan qindeessa deeggarsaa ciminaan kan hojjetan ta'as jedhameera. Awwal Hussein gabaasa akka nutti qindeesseera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay naannicha deebisee bayyanachiisuuf kan dandeessisu wiirtuu qindeessaa deeggarsa namoomaa fi deebii atattamaa hundeessuu beeksiseera. Wiirtuun hundaa'e kun hojiilee naannicha deebisanii bayyanachiisuu fi ijaaruuf hojjetaman si'eessuuf kan gargaarudha. Hojii raawwachiisaa ittaanaan bulchiinsa yeroo Tigraay fi qindeessaan wiirtichaa obbo Abbabee Gabrahiyoot ibsa kennaniin naannicha bayyanachiisuuf hojiin qabeenya walitti qabu hojjetamaa jira jedhan. ዋናው ስራው ያሉትን ሀብት ወይም ሪሶርስን በስርዓት በአግባቡ ሞቢላይዝ ማድረግና hojiin ijoon qabeenya jiru sirnaan sochoosuun giddu galeessatti irra deddeebiin osoo hin uumamin qaama deeggarsichi barbaachisuuf sirnaan kennuudha. Hojii kana hojjechaa jira. Fakkeenyaaf nyaata wajjin wal qabatee humna qabnu erga ilaalle booda iddoolee dursa argachuu qaban tartiibaan tarreessine. Rakkoo konkolaataa tures furuun iddoolee rakkoon jirutti midhaan nyaataa raabsineerra. Hanga ammaatti lammiilee miiliyoona tokko ta'aniif hojii nyaata dhiyeessuu hojjechuu dandeenyeerra. Wiirtuun qindeessaa deeggarsa namoomaa fi deebii atattamaa hundaa'e kun deeggarsa namoomaa cimsuu fi si'eessuun dabalatatti dhaabbileen tajaajila hawaasummaa naannichaa gara hojiitti akka deebi'anis ni hojjeta jedhan. ትምህርት ጋር በተያያዘ ትምህርትም ቶሎ የሚጀመርበት ሁኔታና ተማሪዎች ወደ barnoota wajjin wal qabatee haala barnoonni dafee ittiin jalqabuu fi barattootni gara barnoota isaaniitti akka deebi'an gochuuf hojii manneen barnootaa qopheessuu hojjechaa jira. Fayyaan dhimma dursa kenneef keessaa isa tokkodha. Buufataaleen fayyaa sirnaan tajaajila akka kennan yaalamaa jira. Dhimma kafaltii mindaa wajjin wal qabates yeroon akka kafalamu gochuuf hojjechaa jira. Isarrattis xiyyeeffanneera. Dhimma dhiyeessii bishaanii fi qonna irrattis bal'inaan hojjechaa jira. ግብርና ጋም እንደዚሁ በተያያዘ የሚሰሩ ስራዎችን በሰፊው እየሄድንባቸው ነው ያለው። ኮሚሽነር ኢታናን ኮሚሽኒ ሆገንሳ ያዶ በላ ቢያለሳ ዳመና ዳሩታ ገመሳኒቲን deeggarsicha lammiilee deeggarsa barbaadan biraan ga'uuf carraaqqiin taasifamu cimee itti fufeera jedhan. Keessattuu iddoolee hanga ammaatti deeggarsicha hin arganneef xiyyeeffannoon guddaan akka kenname himaniiru. Iddoolee giddu galeessa irraa fageenya qabanis tooftaalee garaagaraatiin geessaa jirra. Fakkeenyaaf iddoo Iroob jedhamu irraa gaaffiin dhiyaatee ture. Kaleessa irraa eegalee midhaan gahaa ta'e fe'amee achitti ergameera. Kanneen biroo saaluma kanaan gargar baasuun haala yeroo gabaabaatti gargaarsa dhiyeessuuf mijeessineerra. Qabeenya walitti qabne wiirtuu asitti hundeessineen erga geenyee booda raabsinam. Kana keessatti wiirtuun hundaa'e kun ammoo gahee olaanaa baha. Yeroo ammaa daakuun kuntaalli 300 ol, makaroonii fi ruuziin kuntaala 60 ol akkasumas zayita liitira miiliyoona 1.7 naannicha geessuun danda'ameera. Ta'us ammas guutuu naannoo Tigraayitti deeggarsicha waliin ga'uuf qaamoleen qooda fudhattootaa hunduu gahee isaan irraa eegamu akka bahan ኮሚሽነር ኮሚሽን ያዶ በላ ቢያለሳ ምትኩ ካሳው በቺሰኒሩ ትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ዘርፈ ብዙ ድጋፎች ናቸው። ክልል ላይ እንግዲህ haala naannoo Tigraay jiru ilaalchisee deeggarsa damee hedduutu barbaachisa. Tokkoffaa deeggarsa midhaan nyaataa atattamaa dhiyeessuun isa jalqabaata. Lammaffaa misoomaalee bu'uuraa barbadaa'an deebisanii hojjechuun qaama hojii kanaati. Kanaafis mootummaan federaalawaa xiyyeeffannoo olaanaa kenneera. Bulchiinsa yeroo naannichaa wajjin walitti dhiheenyaan kan hojjetuu fi rakkoolee naannichaas keessa jiran yeroo gabaabaa keessatti furuuf carraaqqii taasisaa jiraachuu hawaasni hubachuu qaba.
qaba. እያደረገ እንዳለ ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ naannoo Tigraayitti lammiileen seeftineetiin jiraachaa turan miiliyoona tokko tuqaa tokko lammiileen 600,000 gargaarsa guyyaa guyyaa kan barbaadan 110,000 naannolee biyyattii garaagaraarraa kanneen buqqaan akkasumas gargaaramtoota tibbana seeccaaman 700 dabalatee walumaa galatti lammiileen miiliyoona 2.5 deeggarsi namoomaa akka isaan barbaachisu koomishiniin yaaddoo balaa biyyaalessaa beeksiseera. Himaammatni akkaataatti fayyadama miidiyaa irratti xiyyeeffatee qophaa'aa jiraachuu abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa beeksiseera. Himaammanni kunis haala kamiin odeeffannoo barbaadu qulqulleessuu, fayyadamuu fi raabsuu kan jedhu kanneen hundumasaa of keessatti kan hammatee fi kallattii kan kaa'udhas jedhameera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa Baayyoo Kafanee Kattaa nutti qindeesseera. Tarsimoo fi imaammata haarawaa akkaataa itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa ilaalchisuun qophaa'aa jiru irratti mariin jalqabaa magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Miidiyaaleen biyyattii itti gaafatamummaa hawaasummaa qaban seeraan akka baataniif keewwata ittiin bulmaata seeraa ifatti kaa'ame isaan barbaachisa. Kun akka ta'uuf ammoo abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa imaammataa fi tarsimoo haarawaa qopheessaa jira. የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በተለይ ካለፈው አንድ ዓመት ጀምሮ abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa waggaa darberraa eegalee yuuneeskoo fi yuunivarsiitii Gondar wajjin ta'uun qorannoolee taasisaa tureera. Firii qorannoolee taasisaa turre dhaabbachuun miidiyaalee yoo ilaallu imaammataa fi tarsiimoo ittiin hoogganaman qabaachuu qabu. Amma sana daawwan maree tarsiimoo fi imaammata haarawaa kana irratti marii jalqabaa kan taasisaa jirru. Qabiyyeen imaammataa fi tarsimoo haarawaa qophaa'aa jiru akka gabbatuu fi keewwata seeraa biroo waliin akka wal simatuufis qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jiraachuun himameera. Imaammatni fi tarsimoon haarofti kun dhimmoota miidiyaalee hawaasaan wal qabatanii fi bittinnaanii jiran kan biroos hooggansaaf akka mijatutti gar tokkotti walitti fiduuf haala ni mijeessas jedhameera. Kun ማህበረሰቡ መረጃ እንዴት እንደሚያገኝ imaammatni fi tarsimoon haarofti qophaa'u hawaasni odeeffannoowwan isa sirrii ta'an akkamitti argachuu danda'a, odeeffannoowwan miidiyaa hawaasaa irraa argamanoo akkamitti qaaceffatee itti fayyadamuu danda'a kan jedhu irratti beekumsa bu'uuraa uumuufis keewwata seeraa nuuf ka'a jechuudha. Imaammatni miidiyaaleen hawaasaa ittiin hoogganaman jiraachuun gabaasoleen miidiyaalee hawaasaa itti gaafatamummaa qabaatanii fi dirree dorgommii miidiyaalee hawaasaa fayyaalessa uumuufis ni dandeessa jedhameera. ሚዲያ አጠቃቀም ብዙ ጥፋት እያደረሰ ነው። itti fayyadamni miidiyaalee rakkoo hedduu uumaa jira. Sammuu dargaggootaa fi dhaloota kanaa balleessaa jira. Kana irra darbeessi gochaa badii lubbuu lammiilee fi qabeenya irratti miidhaa geessisan uumaas jira. Kanaafuu imaammanni qophaa'uun isaa kana sirreessuufidha. Imaammatni fi tarsimoon miidiyaaleen ifatti ittiin hoogganaman jiraachuun rakkoolee hanga ammaatti gama miidiyaaleen mudachaa turan hambisuuf kan dandeessu ta'uunis itti amanameera. Qaamoleen tajaajila geejjibaa irratti bobba'anii fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuudhaaf cimanii hojjechuu akka qaban ministeerri geejjibaa Daagmaawit Moges ibsani. Gamaaggamni raawwii hojii bara 2013 kan joottan ja'an darbanii magaalaa Samaraatti qaamolee garaagaraa hirmaachisuudhaan gaggeeffame. Waltajjii kana irrattis bakka bu'oonni uummataa dhimmootni geejjibaan wal qabatan misooma magaalaa irratti kanneen hirmaatan hooggantoonni ministeera geejjibaa olaanoo fi kanneen biroos irratti argamaniiru. Hanqinoota joottan ja'an darban keessatti gama seektara kanaan mul'atan furuu fi kanneen akka ciminaatti kaanitti fufsiisuudhaaf darbees immoo fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuudhaaf ciminaan hojjetamuu akka qabus kallattiin kaa'ameera. Hawaasa fayyaalessaa akka sadarkaa biyyaatti jiru baay'isuudhaaf akkasumas hawaasni dhimma fayyummaa isaa irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetu akka qabuu fi sagantaan hubannoo addaa kennu eegalamuusaa ministeerri fayyaa beekseera. Inshuraansii fayyaa Itoophiyaatti daayirektera gorsaa kan ta'an Abdul Jalil Rashad turtii TV wajjin taasisaniin inshuraansiin fayyaa hawaasaa erga hundaa'ee turtii waggaa 10 keessatti aanaalee 600 akka biyyaalessaatti jiranii ol ta'anii fi tajaajila fayyaa kennaa jiraachuu eeruudhaan hanga ammaattis lammiilee miiliyoona 32 oliif tajaajila fayyaa kennaa jiraachuusaa ኢቲቪ himaniiru. በአሁኑ ወቅት ኦልሞስት ወደ 600
770 ወረዳዎች በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን ስርዓት ለተጠቃሚዎች አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። የሮ አማ አናሌ ዲበጃፍ ቶርባተማ ኦሊፍ ተጃጅል ኢንሹራንስ ፈያ ከነማ ጅራ ካኔን ከነ ኬሳ ጀልቀበረቲ ፈየደሞ ከንታን ነሞታ ቀርሺ ከፈሉን ሚሴንሰ ኢንሹራንስ ቻታኒዳ ካዮን ነው አካ ኢንሹራንስ ፈያ ኑ ሚልኬሱ በርባኑ ለሚለን ኬኛ ውንዲ ተጃጅለ ፈያ አቀቀቤሳ አካርገተኒዳ ከናፉ ለሚለን ኬኛ ቀርሺ ከፈሉ እንደንደኝ ብራንገውን ካዮ ቡራ ጀልቀባ ዋንቴፊ አልማ ከናን አንገዱመ በራኩማ ለማፍሎላማቲ ለሚለን ሚሊየነ 32 ታኒ ፊ akkasumas warreen kaffaluu hin dandeenye miiliyoona 6.7 tajaajila fayyaa akka argatan ta'eera. ወደ 6.7 ሚሊዮን መክፈል የማይችሉ ዜጎቻችን በዚህ ስርዓት ታቅፈው የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። ኢንሹራንስን ፈያ ኢትሳ ዲቤወን ረት ጥየፈቴ አካታ ወጀቱን ካን ሂማኖቦ አብዱል ጀሊል ረሻድ ለሚሊዮን ሚሴንስ ኢንሹራንስ ፈያታን ያዶ መሌ አከያለመኒ ፊ ተጃጅለ ገርጋሩ ዳሲ ጀደኒሩ የጤና መድን ስርዓት ትግበራ ትልቁ ጠቀሜታው ምንድነው? የመከላከል ስራውን ነው የሚያጠናክረው። ቡዋን እኒ ጉዳን ኢንሹራንስ ፈያ ሆጂ ኢትሳ ጀጀቤሱዳ አለ ከናን ዱረ ቱሬን ነሞኒ ኡምና ከፈልቲ ራወቹ ዋን እንቀምኔፍ ወይተ ዱኩብሰተን አሪቲዳን ገረ ቡፈተ ፈያ ዲሙን ገዲ ቡዋ ቱሬ ከናፉ የሮ ቶኮ ሚሴንስ ኢንሹራንስ ፈያ ዮታን ያዶ ማሊን ከፈላ ጀዱ waan hin qabneef kallattiin wayita dhukkubnitti dhagaamu dafanii gara mana yaalaa deemuun tajaajila argatu. Kunis dafanii akka yaala fayyaa argatan taasisa. Itti fayyadama yeroo illee ni xiqqeessa. ቶሎ ወደ ጤና ተቋም የሚመጡ እንደመሆኑ መጠን ሌሎች ቤተሰቦችም እነሱን ለማሳከም የሚያጠፉትን ጊዜ ለመቀነስ ያስችላል። ቢሮን በርኖታ ኦሮሚያ ቃሞሌ ፊ ነሞተ ዱንፋ ሚልካይና ደሚቻቲፍ ሆጂ ጉዳይ ሆጀተኒፍ በዳሳፊ ቤከምቲ ከኑንሳ ከን ያደተሙዳ namoota badhaafaman keessaa tokko kan ta'e barsiisaan yuunivarsiitii Mattuu Dr. Gaarummaa Abdiisaa Moosisaa sagantaa barnootaatiif kan oolu moosaajiiwwan garaagaraa dabalatee argannoowwan 6 gumaachuusaa dubbata. Kan sadarkaa maastersii PhD irratti tajaajiluu danda'u kitaaba qorannoo afaan Oromootiin baay'ee sadarkaa isaa eeggatanii barreessee ammas namootuma garaagaraa wajjiniin ta'uudhaan jechuudha. Isa kana ofii kootii sooftuweerii isaa hojjedhee namoota fayyadame. kan biraan moosaajii afaan Oromoo kan moobaayilii irratti afaan Oromoo ijoollee sagaleedhaa fi fakkiidhaan kan barsiisu akkuma appilikeeshinii afaan Ingilizii irraa ijoollee keenya mana manatti al tokko irraa barsiifnu kan immoo afaan Oromoo abacaadaadhaa kaasee ijaarama sagalee ijaarama jechootaa jecha gabaabaa dheeraa waa'ee seerluga afaan Oromoo kana ijoollee xiqqoo kan barsiisuu danda'uunu hojjedhe. Isa kan immoo kan akka kaase yeroo koronaa sana keessa ijoollee manatti deebitee namni isaan gargaaru hin jiru. Akkuma beeknu akka biyya keenyaatti immoo sooftuweerii fi moobaayilii humti kun mataan isaa babal'atee jira. Isa kana keessatti akka namoonni isa fayyadamanii ijoollee isaanii barsiifatanuu ittiin hojjedhe kontribuushinii akkasii kana 6 wayiin qabaa jechuudha. Argannoowwan isaanii kanas fuulduratti hojiin galmeessuu fi beeksisuu barattoonni akka itti fayyadaman taasisuus xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamu ta'uusaa Dr. Gaarummaan ETV'tti himaniiru. jecha saayinsii fi teekinooloojii walitti qabee bifa dikshinariitiin barreesse ani jedhu biiroon barnoota Oromiyaa akkasitti firiilii gumaacha taasisee kennee fi isaan immoo qarshii miliyoona baay'eetti ramadanii sadarkaa mana barumsaa Oromiyaa keessa jiru guutummaatti akka inni babal'atuu fi mana maxxansaatti kennamee maxxanfamee jira. Raabsamee ka'ee mana barumsaatti ijoolleen akka itti fayyadamu godhama. Inni kan moosaajii afaan Oromoo ijoollee barsiisa jedhe immoo namoonni telegiraamii fayyadaman telegiraamii isaanirraa bakkalcha qubee jedhanii yoo seenanii otoo ispeesii gidduun kaa'an jechuudha. Jecha bakkalcha jedhuu fi jecha qubee jedhu walumatti walitti maxxansanii barreessanii otoo ispeesii gidduun kaa'anii yoo galanii telegiraamii isaanirraa argachuu daawunloodii godhachuu danda'u firiidha. Inni kunis uummatuma fi kan hojjetamedha. Warri bifa kitaabaatiin jiran kaanis akkuma kan irraa jalaan akka inni uummata bira ga'uun godhama. Kaayyoon kanaas tokkumadha. Kanaafi baay'een itti gammada hojiin kun akka inni xaariin koo lafa ga'ee uummata fayyaduu danda'u haalli mijataa jiraachuunsa. Riippoortarri keenya Muktaar Abdallaa akka gabaasetti biiroon barnoota Oromiyaa hojii bu'a qabeessa Dr. Gaarummaan hojjetaniif galateeffachuudhaan badhaasa birrii 100,000 fi waancaa akkasumas waraqaa ragaa kennaniif jiru.
Yuunivarsiitiin Rift Vaalii kaampaasii roobee baalee barattoota ogummaa garaagaraatiin barsiisaa ture 1200 ol eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi baruuf barsiisuu cinaatti gammoojjii tajaajila hawaasummaatiinis lammiilee rakkatan cinaa dhaabachuudhaan hojiiwwan fakkeenyummaa gaarii qaban hunduu isaanii hojjechaa jiraachuun waltajjii kanaan ka'eera. Haala eebba yuunivarsiitichaa waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa roobee nuuf ergeera akka taanutti daawwannee walitti deebinu. gammachuu guddaan itti nagaa gammanne jenna fedhiin haaba'u warra isaan amanamummaadhaan eebbifamuun boqonnaa akaadaamii tokko xumuranii isa iddaanutti kan qophaayan waan ta'eef sadarkaa barnootaa fuulduraa keessan jiru sadarkaa barumsaa fuulduraa keessaniitiif akka qophooftan asumaan amaanaa isin jechuu barbaada. Ogummaa fi beekumsa yuunivarsiitii Rift Vaalii kaampaasii baalee roobeetti boonfattan kana hojiitti jijjiiruun hojii eeggachuu qofa osoo hin ta'in hojii uumachuun maatii keessan biyya keessan mataa keessan gargaaruudhaan gahee olaanaa biyya kana keessatti akka gumaachiftan amaanaa isin jechuu barbaada. Bu'aa bayii baay'ee dadhabbii baay'ee eebba guyyaadhaa qaqqabuu keessaniif baga gammaddan beekumsa argattan biyya keessaniif saba keessa kan ittiin tajaajiltan ofii keessanis kan ittiin jijjiirtan bakka bu'aa ambaasaaddara Rift Vaaliis akka taatan isinitti dhaammatuun barbaada. Baay'een gammadeera Rift Vaalii carraa kanaan kennu isaati. Akkuma cimee baradhe kana maatii kootis ta'ee biyya kan koo tajaajiluudhaaf qophiidha. Barnoota kana kun baradheen lammiiwwan baratiin akkasumas hawaasni baratiin seenee tajaajiluudhaaf. Naannoo Oromiyaatti buna lafa hektaara 100 fi 60 ol irratti argamu gamashuu fi haaraan bakka buusuudhaaf kan hojjetamu akka ta'e biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksiseera. Godina Jimmaatti duulli buna dullooman gamashuu fi haaraan bakka buusuu bara kana aanaa maannaa fi aanaa limmuu kossaatti jalqabameera. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Jimmaatti Mabeetto Shoomee Kattaanutti qindeessite. Bunni kanaan dura yeroo dheeraadhaaf oomisha kennaa ture wayita umuriin isaa guddataa adeemutti hangi oomishtummaa inni kennus gadi bu'aa akka adeemu qonnaan bultoota godina Jimmaatti aanaa Limmuu fi aanaa Maannaatu dubbate. Qonnaan bultoonni kun buna dulloome kana gamashuu fi buqqisuudhaan haaraan bakka buusuu eegaa jalqabanii bu'aa gaarii argataa akka jiran himanii jiru. Bara baraanis buna dulloome gamashaa akka jiranis dubbatu. Bunni dulloome kun bu'aa dhabaa deemee jennaan isa kanarra waan kana godhee isa jedhudha. Inni kun bunisa waggaa 100 ol ta'eera. Umuriinsa oomishni dadhabaa ta'urraa ka'eeti kana gamashuudhaatti faramfadhe. Laalaas jira bunni umurii isaa fixeera waan ta'eedhaaf faayidaa kennaan jiru. Callaa kennaan jiru waan ta'eedhaaf gaafa garuu gona dulloome bunni kun goomishame immoo ijoollummaa isaatti deebi'aa baay'inaan kenna jechuudha. Buna akaakilee fi abaabileen irratti fayyadaman dabarsinaan maal gochuun qaba buqqisee dhaabuun qabamu nan gamasha jedhee utuun ilaalu gamashuun kun naa dhiyaatee kanan gamashee amma garuu gamashame bu'aa gaarii qaba jedheen itti yaada. Bara kanas akka godinichaatti buna dulloomaa lafa hektaara 18,000 ol gamashuu fi haaraadhaan bakka buusuun akka hojjetamu itti gaafatamaa ittaanaan waajjira misooma bunaa qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Jimmaa obbo Eliyaas Indiriyaas dubbataniiru. Akka godina keenyaatti buna waliigala lafa qabnu naannoo hektaara 460 ta'a. Akka waliigalatti lafti bunaan golgamee jiru. Kana keessaa bunni haaromfamuu qabu yoo xinnaate naannoo parsantii 30 olii ta'a jechuudha. Buna haadhoo qabnu keessaa bunni haaromfamuu qabu baay'eensaa jira. Bunni haadhoo nuti qabnu naannoo parsantii 30 oliiti. Isa kana haaromsinee buna haaraatiin bakka buusuu lammaffaa immoo bunuma haadhoo jiru sana immoo karaa lamaan haaromsuu qabna illee tokkoffaan gamashuudhaan lammaffaan bakka immoo gamashuun hin danda'amnetti guutummaan guututti buqqifnee buna haaraatiin biqilaa haaraatiin bakka buusuudhaan oomishaaf oomishtummaa bunaa keenya fooyyessuudhaaf hojjetaa jira jechuudha.
Giddugalli qorannoo qonnaa Jimmaa hojii misooma bunaa guddisuuf qorannoowwan gaggeessaa jiruun cinaatti haala bunni dulloomaan ittiin gamashamuu fi hordoffii taasifamuu qabu irratti qonnaan bultootaaf gorsa kennaa jiraachuu giddugalichatti qindeessaan hojii qorannoo bunaa biyyaalessaa obbo Lamii beeksisaa himaniiru. Qote bulaan kun akkaataan itti magaazii yookaan meeshaa isaan itti qulqulleeffachuu danda'u, of eeggannoo inni gochuu danda'u, dhukkubni beekamaan dhukkubni buna jirma bunaa gogsu jedhamu kun haala salphaadhaan magaazii nuti fayyadamnu kanaan daddarbuu waan danda'amuuf of eeggannoo alkooliillee akkaataan itti fayyadamuu danda'u, meeshaa isaa akkaataan itti qulqulleeffachuu danda'u, edda gamashame immoo kunuunsa inni buna gamashame sanaaf gochuu qabuu fi warreen achirratti 2 hanga 3 qirincaafi 2 hanga 3 kan gorfamu bifa kanaan deeggarsa ogummaa kennuu fi qote bulaa barsiisuudhaaf kan nuti asirratti argamne jechuudha. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti buna dulloomaa lafa hektaara 100,000 fi 60,000 ol irratti argamu gamashuu fi buqqisanii haaraadhaan bakka buusuun hojiin hojjetamaa jiraachuu Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaatti Daayirektarri Misooma Bunaa fi Mi'eessituu obbo Taakkala Hayilamaariyaam kan himan. Naannoo keenya keessatti yeroo ammaa mootummaan kallattiin ittiin waggaa kana bunni kun karoorri qabamee jiru sun kallattiin ittiin haara'uu danda'uuf mootummaan hojii labsee gaafa 14 irraa kaasee akka naannootti itti galleetu kan inni jiru. Kanaafis ogeessonni keenya godinaalee hundarratti bobba'anii godinaalee deeggarsa ogummaa kennuu kallattiin ittiin bobba'amee jiru kan jiru waan ta'eef hojiin kun jalqabameera. Isa jalqabamee jiru kan immoo cimsinee itti fufnee karoora waggaa kana qabamee jiru xumursuuf kan deemamu jechuudha. Qonnaan bultoonnis wayitaa buna dulloomaa gamashan gorsa ogeessota qonnaarraa isaaniif kenname sirnaan hojiirra oolchuu akka qaban ergaa isaanii dabarsaniiru. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joosef Maakfuulii lammiilee Itoophiyaa mana amala sirreessaa biyyattii keessa jiran gadi lakkisuudhaaf pirezidaantii Saahilawarqi Zawudee wajjin mari'atani. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarqi Zawudee fi pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joosef Maakfuuliin marii waloo erga taasisaniin boodadha murtee kanarra kan ga'an. Pirezidaantichi lammiilee Itoophiyaa karaa seeraan alaa daangaa ce'uun Taanzaaniyaa galan mana amala sirreessaa keessa akka jiran ibsuun hidhamtoota kanneen gadi lakkisuudhaaf pirezidaantii Saahilawarqi Zawudee wajjin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaantii Saahilawarqi lammiilee Itoophiyaa kanneen mana amala sirreessaa keessaa gadi lakkifamuun gara biyyaa ni deebi'us jedhaniiru. Pirezidaantii Saahilawarqi gama isaaniitiin pirezidaantii Joosef Maakfuulii waliin dhimma filannoo investimentii irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Afaan Swahilii Itoophiyaatti barsiisuudhaaf qophiin taasifamu kan ibsan gammachuu isaaniitiin Itoophiyaan barsiisota afaan Swahilii simachuudhaaf qophii guutuu taasisteettis jedhaniiru. Daawwattoota odeeffannoowwan biyya alaarraa argannetti yeroo ceenu immoo Ameerikaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 25 darbeera. Akka ragaan Joon Hookspeent argame akka ibsutti hanga ammaatti biyyattiitti namoonni miliyoona 25 fi 3,695 vaayirasii koronaatiin yoo qabaman namoonni 400,000 fi 17,000 immoo lubbuun isaanii vaayirasichaan darbeera. Wayitaa ammaa gosti vaayirasii koronaa haaraa mul'achuu kan ibsan yoo ta'u biyyoota hedduutti mul'achaa jira. Kanaanis Ameerikaan sodaa keessa jirti jedhameera. Haa ta'uti pirezidaantii Joo Baayiden oomisha talaallii babal'isuudhaaf yaaliiwwan ol kaasuu fi manneen barnootaa banuu irratti kan xiyyeeffate ajajoota 10